daawwattoota hordoftoota keenya qophii addaa qabannee dhiyaannee jirra. Qophiin teenyaas akkuma beekamu qophii gola seenaadhaati. Qophii gola seenaa arraan tana sirni gadaa Oromoo maal fakkaata? Gadaan Raabaadorii waan jedhu irratti waliin gola seenaa keessa seennee isinii dhiyeessuudhaaf asumaan isin beeksifnaa nu faana turaan afeerraa keenya. Ogeessi teknikaa Abdunaasir Muhammadii fi qopheessaan qophii tanaa Boonaa Birraa waliin ta'uudhaan taakka lama jennee qophii keenya eegallee jirraa nu faana turaan afeerraa keenya. Guyyaan sadi jeejan caammaa nuru sadeen jennaanis kalee arra boru sadeen kana jeejan kalee akkam turre arra hoo akkamit jirra borhoo akkam taane jechuudhaan hiikaa itti kannan hayyoon caammaa nur. Seenaan Oromoon sirna gadaatiin duratti maaliin bulaa turte gaafii deebisaan gaafii tanaatti sirna mootiidhaatiin bulaa turte. Sirna mootiitiin dura hoo maaliin bulaa turte gaafii deebisaan gaafii tanaatti sirna safuudhaatiin bulaa turte. Sirna safuutiin dura hoo maaliin bulaa turte gaafii deebisaan gaafii tanaatti sirna qaalluudhaatiin bulaa turte. Sirnoonni kun hundinuu waa hedduu of keessaa qaba. Gadaa jechuun maali? Bikka sadiitti addaan qoodama. Sadeen sunis waaqeffannaa, heera, aadaa sadeen kana. Heera jechuun maali? Qabxii keewwata 500 of keessaa qabu sun maal faadha? Oromoon akkamitti rabbii beeka gaafa namni bokkuu fi dhagaa gabbaru san? Fakkeenyaaf Oromoon akkana jetti: waan muran hin waywaanne tan yaaman hin awwaanne hin gabbarruu jette dhagaa baananii. Ammoo dhagaa waan xiqqaan isaanii hin guddanne waan guddaan isaanii hin dubbanne hin gabbarruu jetti. Akka ammaan tana dubbatu kana osoo hin tahin Oromoon qaroomaan kutaadha ture. Namni ammaan gariin nama ammaan tana aadaa fi heera waaqeffannaa walitti laaqee dhaloota barsiisaa jira. Kunis ammumaan sirraahuu qaba. Seenaan dabaa dhaloota keessaa bahee seenaan dhugaadhaa dhalootaaf darbuu qaban dhaamsa qophii teenyaati. Kana malees seenaan karaa baha Oromiyaa kun jidduu sirna gadaarraayis hin mul'atu. Waajjiraalee mootummaa keessaayis hin mul'atu. Miidiyaa fi maxxansaa kitaabarraayis dogoggoraan mul'ataa jira. Kunis ammumaan sirraa'uu qaba. Akkuma seenaan jaarraa abbaa gadaatii fi elemoo qilxuu mul'is abbaa gadaa faan dhokotanitti seenaan isaan duraatis dhokotaati jirti. Kun dhaloota qubee kan arra qaroome kanaan sirraa'uu qabaan asumaan dhaamsa dabarsina. Waa malee dubbachuu hin deemnu. Sadeen sun summani kun kan fugu kun yoom eegale? Maaliif eegale? Akkamitti bulaa ture? Caasaan isaa hoo maal fakkaata? waan ji'u hundarratti waliin mari'anna. Daawwattoota hordoftoota keenya seenaa baha Oromiyaa laalchisee qophii arra isinii dhiheessuu kana taakka lama jennee walakkaan eegallee jirra. Mee seenaan baha Oromiyaa maal fakkaatti walumaan haa daawwannu. Seenaan sadeen fugu gabaabsee ibsuudhaaf odaa bultumii fi mooraa fugu jiddu gala godhachuudhaan isiniif dhiheessina. Seenaan mooraa fugugii fi odaan bultum jalqaba heerri Oromoodhaa sadarkaa bulchiinsa qooddachuu keessatti bikka sadiitti qoodama. Sadeenis heera fugug, heera dhaddachaa, heera baaddaadha. Sadeen kanatti addaan qoodama. Heerri fugug jechuun akka caffeedhatti, heerri dhaddachaa akka godinaatti, heerri baaddaa jechuun akka aanaadhaatti. Fugug jechuun gaara hardiimirraa ka'ee jijjiga dhaqu kan osoo lafarra deemuu dheerinni isaa baha Oromiyaa qunnamu. Gaarri kun Oromoo bahaa biratti seenaa guddaadha qaba. Aadaan goorannoodha akkana jetti: karaan gooroo kun karaa gaara kanaatti baana. Mooraan fugugtunis gaara fugug kanarratti ijaaramte iddoo seenaa tanarratti. Oromoon bahaa eega mootummaa Raabadooriitiin of bulchaa ture. Odaa bultumii fi odaa bultum jiddugala godhachuudhaan of bulchaa fi mooraa fugug
fi odaa bultum jiddugala godhatee obbulchaa ture. Daawwattoota hordoftoota qophii sagantaa keenyaa galmeen seenaa bulchiinsa Raabaadorii akka ibsutti mee armaan gaditti waliin laalla. Mooraan tunis gaara Fuguu kanarratti ijaaramte iddoo seenaa irratti Oromoon bahaa eega mootummaa Raabaadoriitiin obbulchaa turte odaa bultum jiddugala godhachuudhaan bulaa turte. Sababa manneenii fi hormaanni horiidhaa baay'achuudhaan fageenya lafaatii bokkuu tokko jalatti buluun waan rakkisaa ta'eef bakka seenaa tanarratti akka ijaaramtu Barlamaanaan caffee Raabaadoriidhaa murteesseeti ijaaramte. Achi boodaan hoggonsi achirraa kennamaa ture. Ajajni mooraa Fuguu daddachatti daddacharraan gara baaddaadhaatti baaddaarraan gara dambiidhaatti kennamaa ture. Bifa kanaan Oromoonni bahaa sirna gadaa Raabaadoriidhaatiin wal bulchaa turan. Mooraan Fuguu jechuun baay'eedha. Fakkeenyaaf akkuma odaan Oromoodhaa daddacha hedduu of keessaa qabuttis mooraan Fuguu caasaa bulchiinsa hedduu of keessaa qabdi. Garuu saantiraal kominitee taatee odaan bultumee fi mooraan Fuguu gurguddoolee waajjiraalee lama bulchiinsa Raabaadorii ta'uudhaan tajaajila kennaa turte. Haa ta'u ammoo sirni gadaa isaanii akkamitti laaffatee akkamitti cabuu danda'e waan jiruuf gola seenaa keessa walumaan gallee walumaan laalla. Fakkeenyaaf jaarraa 16ffaa keessa humnoonni Awurooppaadhaa itti duuluudhaanis wal waraansa keessa galanii turan. Namoonni hedduunis hoggonoonnii fi qareeyyiin isaaniitis hedduun lola kanatti irraa dhumuun ni yaadatama. Fakkeenyaaf Portugaal, Faransaay akkasumas Giriik akkasumas biyyoonni gurguddaan kun itti duuluudhaan baha Oromiyaa weeraranii ummanni hedduunis achitti dhumee jira. Loltoonni warra bahar gamarraa dhufes hedduun isaanii achitti dhumaniitu jiru. Fakkeenyaaf Faransaay nama 20 ol akkasumas Portugaalis nama 20 ol dhabde. Keessumaafuu lolli murtii guutoo lola buttaa jedhamu kan beekamu. Odoo kanaan ta'aa jirus jaarraa 17ffaa keessaas wal waraansi hedduun akkasitti irratti duulaa ture. Fakkeenyaaf Turkii fi Portugaalis jaarraa 17ffaa keessa baha Oromiyaatti duulanii ummata baha Oromiyaadhaa weeraran. Sababni isaatis dhaloota Kuush laamusheessanii aadaa fi eenyummaa isaa dhabamsiisuun jalqaba Oromoo balleessuun dirqama waan ta'eef Awurooppaanis ummata Oromoo irratti duuluun dirqama ta'e. Lola calii calanqoo dura waggaa 10 Turkii fi Masriin ummata bahaarratti duuluudhaan hoggonoonni hedduun jalaa ajjeefamuudhaan fi miidhama guddaa keessa waan galaniif kana gubbaan osoo jiru Minilik Awurooppaa wajjin walii galee ummata Oromoo lafarraa balleessuuf waan murteeffate lolli haareetti ammas banamuun eegalameeti jira. Fakkeenyaaf jaarraa 18ffaa keessa eegaleen jisoo diigaadhaa wal waraansa Minilikii wajjin hoggaa 8 wallolanii sirni gadaa isaanii cabeen booda gara bahaatti loltoonni Minilik imaluun ni yaadatama. Fakkeenyaaf Hawaash Bordoddee bakka jedhamutti wal waraansi hoggonoota mootummaa Raabaadoriidhaatii fi loltoota Minilik kan duguggaa sanyii namaatiin walitti banamuun ni yaadatama. Fakkeenyaaf loltoonni gaafa sanii bulchisoonni Raabaadoriidhaa Yaayaa Alii Sireedhaa ittisaa roobaadhaa mucii amma muciifaan dura dhaabbatanii eenyummaa fi aadaa keenya biyya teenya hin kenninu jechuudhaan dhugaa jirtu cinaachatti baasanii. Yaayaa Alii Sireefaa eenyummaa himee fi kanniisaan itti duulanii lafee warseensaan cabxu Oromoo lammiitii yanuma waliin cabsan jechuudhaan yoggaa obboottiiwwan isaan keessaa his basaasummaadhaan hiccitii Raabaadorii kannitees akkana jedhan. Loltoonni gaafa sanii eenyummaa fi biyya teenya hin kenninu jechuudhaan loltoota Minilik kan humna Awurooppaadhaatiin gargaaraman dura dhaabbatanii firraa ittisan. Odoo kun kanaan tahee jiru gama bahaatiin Zeeleen jalaa baduunis Oromoonni bahaa waan jaan qaban. Zeelee karaan badii aftaal karaan hammaate intala harmi jigi haadha garaan hammaate jedhanii afoolaadhaan dhalootaaf dabarsan. Gaafa biyyi nagaa hin qabnees akkana jedhan adaree biyyoo aawoon abaadiri biyyoon amaanaadha ammaamii durii jedhan. Adaree biyyoo shani kaartinii abbee jimaan nyaatu maaliin gabbaranii gabbarri aadaa jimaan hodotini biyyoon amaanaadha humaan sodaatini. Gaafa gadaa qaban akkana waliin jedhan
fuudhaa fi heeruma keessatti hoggaa wal qaadhimatan bifa kanaan waliif labsaa turan. Odoo kanaan tahee jiru Amaaraa gubbaan dhufee huccuun qabu qanqalloo rifeensaa yoo nurraa galagalee yoo nurraa galuu baate nuti dhiira teenya seennee afaan bineensaa. Abakarroon ganda isaatii Gondar miraaza isaatii nu kufnee lafa keenye nu kufnee lafa geenye ol qaban gama isaatii jedhanii harka samitti ol qabanii waaqa fi kadhatanii. Eega daawwattoota hordoftoota keenya seenaan baha Oromiyaadhaa waan lakkaa'amee dhumuuf eega sirni gadaa isaanii cabe calanqoodatti bara 1887 irraa eegalee wal waraansi loltoota murtii guutoodhaatii fi loltoota Minilikaan Awurooppaan gargaaraman jidduutti mudataman. Guyyaa 21 qondaalli waraanaa Bakar Waaree Orfoo Jilootiin hoogganamuu fi hoogganoonni Raabadooriidha achitti tokko kan hin hafin Bakar Waaree malee hedduun isaanii achitti caltaan. Guyyaan calanqoo uummata Oromoo biratti guyyaa seenaan qabne. Guyyaa walumaa galatti aadaa fi eenyummaan Oromoo itti cabxeettuun seenaa calii calanqoo fakkeenya godhachuu dandeenya. Haa ta'u ammoo jaarraa Saylaffaa keessa bara 1960moota keessa warraaqsi qabsoo Oromoodhaa baha Oromiyaatiin billiqiin ni eegalamte. Garuu fakkeenyaaf baandii afran qalloo bu'uura godhachuu ni dandeenya. Eega baandiin afran qallootii sossoohina guddaa aadaa fi eenyummaa Oromoo deebisuudhaaf baha Oromiyaa keessa sochii guddaa gooteen booda sirna mootummaa Haile Sillaaseedhaa fi Dargiinis dhiibbaan adda addaa irra godhamuus takkaa falmata hin lakkifne. Samboodaanis Oromoonni bahaa wal gurmeessuudhaan biyyaa bahanis Somaaliyaatti imalanii qabsoo bilisummaa Oromoodhaa utubanii dhalootaaf arra dhalantan isaantu gaafa sangadhaabe. Fakkeenyaaf jaarraa abbaa gadaa Elemoo Qilxuu, mul'isa abbaa gadaa Shantam Shubbisaa, Mahamud Sheemaa Mabbookee, Adeeroo Mahammad Umar Qaadiidhaa, Abdushakuur Haaji Ibraahim kanneen fakkeenya godhachuu dandeenya. Eega guyyaa sanirraatiin bara 1960 irraa eegalee warraaqsi qabsoo Oromoodhaa baha Oromiyaa irraa eegalee rasaasni dura qawween Oromoodhaa labxanyaan ajjeeftii kan ajjeesee nu agarsiise Elemoo Qilxuuxii fi Ahmad Taqii Sheekaa yookaan hundee sabaa Carcar laga xirroo keessa. Guyyaa sanirraa eegalee falmaan qabsoo bilisummaa Oromoo hanga guyyaa har'aatti fakkeenya isaaniitiin Oromiyaan har'aan tana hafuura baafattee aadaa fi eenyummaan Oromoodhaa akka Oromiyaa keessatti dubbatamtu kan taasise dhukaasa Carcar laga xirrooti jechuun ni danda'ama. Daawwattoota hordoftoota keenya kutaa tokkoffaa isa qopheessee qophii kana kan isin biraan ga'u an Boonaa Birraadhaatii fi Abdunaasir Muhammad waliin ta'uudhaan wabii galmee seenaa Raabaadorii irraa kan wabii godhanne kana asumarratti xumurraa torbaan qophii biraatiin hanga walitti deebinu horaa bulaan dhaamsa keenya.